Nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Hordoftoota chaanaalii Maaddii Waaqarraa guyyaa har'aatii kaasee waa'ee lola afuuraa torbanoota itti aananiif wal faana baranna. Efesoon boqonnaa 6 lakkoofsa 10 hamma 18tti kan jiru dubbifanneetu barumsa keenyatti fufna. Sagalee Waaqayyoo isiniifan dubbisa. Efesoon boqonnaa 6 10 kaasee kanaa achi gooftaatti humna isaa isaan qabeessatti jabaadhaa. Haxxummaa seexanaatiin mormuu akka dandeessanitti mi'a lolaasa kan Waaqayyoo guutummaatti hidhadhaa. Nuyi namoota foon uffatanii wajjin wal'aansoo wal qabna miti. Garuu humnoota aboo qabaniif gooftummaa qaban warra bantii Waaqaa keessaa biyya lafaa isa dukkana keessa jiru kana seerratan macca hafuurota hamminaa warra bantii Waaqaa keessa jiraatanii wajjin wal'aansoo wal qabna. Kanaaf guyyaa hamaa sanatti mormitanii ittiin qabu mi'a lolaa guutummaatti hidhattanii sanaanis lolatti dhaabachuu akka dandeessanitti mi'a lolaasa kan Waaqayyoo fudhadhaa. Egaa akka nama sabbataan hidhatutti dhugaadhaan mudhii keessan jabeeffadhaa. Qajeelummaas akka madda sibiilaatti uffadhaatii dhaabadhaa. Akka nama kophee kaateetti wangeela nagaa fudhattanii isa lallabuudhaaf qophaa'aa. Kana hundumaa irratti amantii akka gaachanaatti fudhadhaa. Isaan xiyya isa hamaa sana warra boba'aa adeeman dhaamsuu dandeessu. Fayyina akka gonfoo sibiilaatti, sagalee Waaqayyoos akka billaatti hafuura qulqulluu biraa fudhadhaa. Kadhataa fi mata keessan hundumaa keessatti yeroo hundumaa hafuuraan geggeeffamaatii kadhadhaa. Egaa kadhachuutti dammaqaa, obsaan itti jabaadhaa, warra Waaqayyoof qulqullaa'an hundumaafis kadhadhaa. Akka hafuurri qulqulluun nu ibsu Waaqayyoon kadhanna. Yaa Waaqayyoo galanni siif haa ta'u. Yeroo kana waan nu laatteef si haa galatu. Sagalee kee barachuudhaaf, sagalee kee dhaggeeffachuudhaaf, sagalee keetiin fayyuudhaaf namoota si dhaggeeffataa jiran kanatti gargaari. Maqaa Yesuusiin isaan gargaari. Sagaleen kun nuuf haa ifu. Bantii Waaqaa haa banamu. Ergamoonni dukkanaa haa hidhaman. Ergamoonni seexanaa haa hidhaman. Maqaa Yesuusiin haa hidhaman. Ati nutti dubbadhu. Ati nu barsiisi. Maqaa Yesuusiin. Ameen. Egaa lola afuuraa har'a kutaa tokkoffaasaa jalqabna. Kutaa tokkoffaa lola afuuraa jalqabna. Lolli afuuraa maali? Yookaan immoo spiritual warfare maali? Akkuma lolli foonii jiru lolli afuuraas jira. Akkuma foonii lolamnu afurri keensi lolama. Kanaaf amantoonni, tajaajiltoonni lola afuuraatti jaboo akka isaan ta'aniif sagaleen Waaqayyoo Efesoon boqonnaa 6 kana keessatti nutti hima. Efesoon boqonnaa 6 kana kaasee lola afuuraa jiran utuu naasa'iin fuuldura kaayyoo barumsa kanaan nu barsiisa. Jalqaba kaayyoo barumsa kootiin isin himuu barbaada. Kaayyoon barumsa kanaa tokkoffaan amantoonni dirree lolaa keessa akka jiran baranii akka dammaqaniif. Yeroo hundumaa lola keessa jirra. Guyyaa hundumaa lolaa jirra. Seexanni sa'aatii 24 boqonnaan qabu. Nu lola, nutti darbata, xiyya nutti darbata, dhukkuba nutti darbata, nama nurratti kaasa, haala nurratti kaasa, karaa nutti cufa, akka nuti waaqeffanne ajandaa garaa garaa nu uuma. Lola keessa jirta, dirree lolaa jirta. Dhaggeeffadhu. Gaafa Yesuusitti amanee kaasee namni tokko, maqaa Yesuus gaafa jechuu jalqabee kaasee namni tokko waraana keessa galeera seexanaa wajjin. Seexanni maal lola? Lolli afuuraa qaamota gurguddaa lama gidduutti geggeeffama. Hafuura Waaqayyoo fi hafuura seexanaa. Hafuurri Waaqayyoo si keessa jira taanaan hafuurri seexanaa si lola. Hafuurri Waaqayyoo si keessa hin jiru taanaan hafuurri seexanaa si lolu. Ati kanatu lolamuu dandeessu yoo hafuura Waaqayyoo qabaattedha. Sababiin isaa seexanni kan nu lolu hafuura nu keessa jiru lola. Yesuus nu keessa jiru lola. Waaqa nu keessa jiru lola. Fakkeenya tokko sii kenna. Loltoonni faallaa ta'an tokko mana guddaa tokko keessa dhokatanii jiru jennu. Loltoonni jara kana barbaadan immoo diinni jara kanaa immoo bakkeedhaa dhufaa jiru. Akka isaan mana kana keessa dhokatanii jiran arganiiru.
baraniiru yookaan namoonni isaan tokkomanii jechuudha. Sababa kanaaf jara mana kana keessa jiru ajjeesuudhaaf, jara mana kana keessa dhokatee jiru loltoota kana qabachuudhaaf dirqama girgiddaa rukutu. Dirqama barriin dhiitama. Dirqama girgiddaan manaa rukutamaa jechuudha. Kan si keessa jiru hafuura Waaqayyooti. Seexanni girgiddaa kana namaaf rukutare. Balbala kana namaaf rukuta. Kun girgiddaadha. Foon keenya kana rukuta. Dhukkubaan nu rukuta. Hamaadhaan nu rukuta. Qorumsaan nu rukuta. Akka nuti hafuura Waaqayyoo of keessatti ajjeefnuudhaaf, akka nuti hafuura Waaqayyoo of keessaa baafnee gannuudhaaf, otuu hafuurichi nu keessaa bahee nuti nagaa taana jechuudha. Loltoonni mana kana keessa jiran utuu ba'aniiti manichi hin rukutamu. Girgiddaan hin tuqamu, balballi hin tuqamu. Manichis hin gubatu. Argitee qorumsa ati keessa jirtu, rakkina ati keessa jirtu, dhukkuba ati keessa jirtu sababa ati nama Waaqayyoo taateef lolamta. Sababa hafuurri Waaqayyoo si keessa jiru seexanni diidaa si lolaa jechuudha. Maafan dhukkubsadhaa, maafan rakkadhaa, maafan hiyoomaa, maaf karaan natti cufaman jedhin lola hafuuraa keessa jirta. Dirree lolaarra jirta. Dammaqi. Namni dirree lolaarra jiru hin rafu. Namni dirree lolaarra jiru of hin gatu. Of gatee hin rafu. Dirree lolaa keessa waan jiruuf yeroo hundumaa qophaa'aadha. Yeroo hundumaa qophaa'ee of eeggata. Yeroo hundumaa si'aadha namni dirree lolaa keessa jiru. Dagataa miti. Of gataa miti. Dirree waraanaa keessa namni jiru yeroo hundumaa qophaa'aadha. Kanaaf dirree lolaa keessa jiru akka jirtu beekuu qaba. Kiristaanni waraana keessa akka jiru beekuu qaba. Tajaajilaan beekuu qaba. Kanaaf immoo loluu qaba seetan. Hidhatee loluu qaba. Cimee loluu qaba. Dhaabbatee loluu qaba. Kanaafan si barsiisa. Lola hafuuraa lolii har'aa kaasii. Jilbeenfadhu loli. Sagalee keetiin loli. Hojii keetiin loli. Seexana maqaa Yesuus duwwaadhaan lola miti. Maqaa Yesuusiin duwwaa jenne miti. Jiruunya keenyaan, jiruu keenyaan, deemsa keenyaan, arraba keenyaan, haala keenyaan, yaada keenyaan seexana lolaa deemna. Waan gaarii gaafa hojjetu seexani lolama jechuudha. Waan gaarii gaafa dubbattu hojii isaatu diigama jechuudha. Jibba gaafa balleessite jaalalaan mootu hojii seexanaa diigaa jirta jechuudha. Gaafa dhiifama gootu, gaafa araara namaa gootu hojii seexanaatu diigame jechuudha. Gaafa jireenya qulqullummaa kee eeggattu hojii seexanaa diigaa jirta jechuudha. Dirree lolaa keessa jirra yaa amantootaa, yaa tajaajiltootaa. Yeroo hundumaa qophaa'a. Lammaffaa amantoonni meeshaa lolaa isa kan Waaqayyoo guutummaatti akka hidhatanii dhaabatanii kan barsiisa. Meeshaa lolaa isa kan Waaqayyoo guutummaatti akka namoonni hidhatanii dhaabatan. Loltuun hidhannoo isaas sodaachisa. Loltuu hidhannoo isaas sodaachisa. Loltuu hidhannoo isaatu sodaachisa. Mudhii isaas sodaachisa. Xiqqoo godhee gaafa hidhatee dhaabatu sodaachisa loltuun. Loltuun hidhannoo hin qabne taraadha. Loltuun gaafa uffata isaa ofirraa baasu, gaafa hidhannoo isaa hiikkatee gabaa keessa deemu nama taraadha. Abbaa argetu gatiitti rukutee bira darba. Yoo barbaade hun arrabsa namni. Dhawyuu danda'a. Loltuu hidhannoo mudhii irraa qabu. Boombii mudhii irraa isa qabu. Isa qawwee baatee adeemu. Isa saanjaa baatee adeemutti garuu namni ittiin siqu. Namni ittiin dubbatu. Abbaan arge gatiitti hidhee bira darbu. Loltuun kan inni taraa ta'u gaafa wayyaa ofirraa baasedha. Meeshaa lolaa gaafa ofirraa baasee loltuun nama taraa ta'ee namaa wajjin wal dhiibaa, namaa wajjin wal arrabsaa, namaa wajjin wal lolaa deema. Hidhannoo guutuu gaafa uffatee deemu loltuun namni itti dubbatu hin jiru. Namni galagalee ilaalu hin jiru. Loltuu hidhannoo isaa beeksisa. Hidhannoo isaa sodaachisa. Hidhannoon isaa yaasfarraal. Israa'eloonni Gooliyaad gaafatti dhufu kan isaan sodaatan hidhannoo isaati. Eeboonni baatu ilaalaniitu. Sibiilan uffate ilaalaniitu. Hojjaasaa ilaalaniitu. Hidhannoo namichaa ilaalanii baqatan. Malee hamma namichaa hin beekan. Hanamma namichaa argate Daawit duwwaadha. Israa'eloonni hidhannooma arganii baqatan. Hidhannooma Gooliyaadiin arganii golatti galan. Hidhannoon nama sodaachisa. Tajaajilaa Waaqayyoo amanaan kiristaanni hidhannoo isaatu seexana sodaachisa. Xiqqoo godhee sagalee Waaqayyoo hidhachuu isaatu. Xiqqoo godhee meeshaa Waaqayyoo guutummaatti hidhachuu isaatu
seexana sodaachisa jechuudha. Hidhachuu qabda. Xiqqoote hidhachuu qabda. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Irraa kaasee maqaa gooftaa Yesuusiin hidhannoon hafuuraa guutummaasaa sitti haa hidhamu. Meeshaa lolaanni kan Waaqayyoo kuni meeshaa seexanaa fashaleessa. Akkuma biyyoonni addunyaa kanaa tokko meeshaa balleessu yoo hojjete tokko immoo meeshaa isa fashaleessu hojjetaa bula. Bara waraana addunyaa tokkoffaa baay'ee meeshaa ammayyaa'aan kan inni burqaa dhufe sababa kanatti. Jarmaniin meeshaa tokko hojjette, Ameerikaan immoo wanta Jarmaniif fashaleessuu danda'u hojjetti. Inni tokko isa hojjete, tokko immoo isa fashaleessu hojjeta jechuudha. Sana kan caalu hojjeta, sana kan diigu hojjeta jechuudha. Argitee seexanni meeshaan seexanaa jibba yoo ta'e, meeshaan hafuura qulqulluu immoo jaalala. Jibba jaalalaan moota. Meeshaan seexanaa hanna yoo ta'e, hanna arjummaadhaan moota jechuudha. Meeshaan seexanaa xuraa'ummaadhaan yoo ta'e, xuraa'ummaa qulqullummaadhaan moota jechuudha. Meeshaan Waaqayyoo guutummaatti inni jedhu waanuma nu keessa jirudha. Doqnummaa kanatti mootu arjummaadhaanidha. Hanna kanatti mootu amanamummaadhaanidha. Xuraa'ummaa qulqullummaadhaan moota. Argitee lola nagaadhaan moota. Meeshaan lolaa inni kan Waaqayyoo jira, inni kan seexanaas jira. Meeshaan tokko fashaleessa jechuudha. Soba seexanni fidu dhugaa Kiristoosiin moota jechuudha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Egaa as keessatti akka ilaalutti meeshaan lolaa inni kan Waaqayyoo gurguddaansaa 6 nuu tarreesseera Phaawulos. Waldaa Efesooniif 6 nuu tarreesse. Inni tokkoffaan dhugaa akka sabbataa. Lammaffaan qajeelummaa akka madda sibiilaa. Sadaffaan amantii akka gaachana. Afuraffaan fayyina akka gonfoo sibiilaa. Shanaffaan wangeela nagaa akka kophee. Ja'affaan sagalee Waaqayyoo akka billaatti. Inni torbaffaan immoo kadhadhaa jedha. Naaf xaadhanii nadaajiidha. Kana gara boodaatti itti deebi'a amma san kaasu. Amma introduction partii irra jira waan ta'eef. Ittiin galma barumsaa irra jira waan ta'eef. Amantoonni meeshaa lolaa xeeqxee godhanii hidhatanii dhaabachuu qabu seexana dura. Diina dura dhaabachuudhaaf meeshaa lolaa isa kan Waaqayyoo guutummaatti hidhachuu qabna. Sadaffaan kaayyoon barumsa kootii. Amantoonni kan kiristaanonni lola amantii mo'anii gonfoo warra mo'anii akka argataniifidha. Mo'anii gonfoo warra mo'anii akka argataniif. Injifatanii gonfoo warra mo'anii bira akka ga'aniifidha. Lammaffaa Xiimotewos 4:8tti Phaawulos akkas jedhe yeroo dhiigni koo itti dhibaafatamuu dhiyaateera. Amantii jabeessee qabeera. Wal'aansoo amantii isa gaarii sana loleera. Dorgommii koo xumureera. Amma garuu gonfootu na eeggata. Gonfoo jireenyaan na eeggata. Gonficha immoo dhaqeen fudhadha. Ana duwwaa miti warri Waaqayyoof qulqullaa'an hundumtuu gonfoo sana fudhatu jedhe. Argitee mi'a lolaa isa kan Waaqayyootiin lolee injifatee amantii xumuree dorgommii raawwatee Phaawulos dhaabatee yeroo kanatti mishinii isaa fixee baqqaa amma gaa wareegamu duwwaan nama fiigeera, tajaajileera, hidhameera, lolameera, reebameera, sodaachifameera, wangeelaaf gatiin kaffalamuu qabu kaffaleera. Dorgommii xumureera. Mo'ichaan xumureera. Amma garuu dhaqeen gonfoo koo fudhadha jechaa jira. Lola biyya lafaa xumuree, sodaachisuu xumuree, lola seexanaa xumuree, mana hidhaa xumuree, reebicha alangaa xumuree, itti tufamuu xumuree, gonfoo na eegaa jedhe. Argitee lola biyya lafaarraa xumurree gonfoota Phaawulos jedhee kana bira akka geenyuudhaaf baranna. Lola hafuuraa kan nuti lolluuf gonfoo mo'ichaatu na eega akka geenyu akka Phaawulos. Waaw! Waaqayyo gooftaan nu gargaaru. Biyya lafaa kana moonee, seexana moonee, yaada foonii moonee, gaaf tokko akka Phaawulosiin gonfoo na eeggata. Anis bira ga'eera. Dorgommii koo xumureera. Lallaba koo xumureera. Faarfannaa koo xumureera. Amma gaa gonfoo duwwaan na eega jennee gaaf tokko akka dubbannuuf Waaqayyo nu gargaaru.
Waaqayyo namaa gargaaru. Kanaaf lolli hafuuraa kiristaanota baay'ee hidhannoo hiikkachiiseera. Kiristaanonni baay'een loluu dadhabanii, falmuu dadhabanii, dhaabachuu dadhabanii, harka kennaniiru. Lola hafuuraa lolachuu dadhabanii, harka isaanii kennaniiru. Akkati biyya lafaaf harka kee hin kenninis, akkati biyya lafaatti seexanatti nan mo'ameetti hidhannoo hiikkattee akkati hin teenyeef sin barsiisa. Dhukkubni kee har'aa hin darbaa. Rakkina ati keessa jirtu hin darbaa. Balbala sitti cufame har'aa hin darbaa. Gidiraan ati keessa jirtu har'aa hin darbaa. Seexanni akkati waaqa kee irraa adda baatuufidha. Akkati gooftaa kee irraa gargar baatuuf si qoraa jira malee. Utuu kan isaa taatee sin qoru. Utuu kan isaa taatee balballi banaadha. Utuu kan seexanaa taatee jireenyuma barbaadde jiraachuu dandeessa. Garuu lola hafuuraa namoota baay'ee isa hidhannoo hiikkachiise jala akkati dhaabattuuf sin gorsa, sin barsiisa. Waaqayyo humna siif laatu. Waaqayyo ayyaana sii dhaabu siif laatu. Waaqayyo jabina siif laatu. Ameen. Haalelluuya. Egaa Phaawulos diiteelii keessa galee kan inni lola hafuuraa barsiisu warra Efesoonidha. Maaliif Phaawulos warra Efesooniin baay'ee waa'ee lola hafuuraa barsiise? Tarii Tasaloniqee keessatti mi'a waraanaa kana waan sadii kaase, asirratti garuu xexxi godhee jaansaa kaase. Loltuu Roomaa ani isaan ittiin lolan meeshaa loltuu Roomaa hunduma isaa asirratti eere Phaawulos. Lola hafuuraa wajjin wal qabsiise. Amma gaa baakgiraawundii Efesoon maal akka fakkaattu ilaalla. Maaliif Phaawulos waa'ee lolaa jara kana barsiise yeroo sana? Addunyaa yeroo sanaaf addunyaan ammaa immoo maal fakkaatu kan jedhu wal bira qabne ilaalla. Efesoon eessatti argamti? Efesoon kan jedhamtu kun yeroo ammaa kana giddu galeessa Turkiidha. Eeshiyaa Maanoor, Eeshiyaa xiqqoo ishee jedhamtu jechuudha. Waldaa Efesooniin kan hundeesse yeroo jalqabaatiif dhaqee kiristaanummaa achitti kan jalqabe namoota lamadha. Abbaa manaa fi haadha manaa biyya Giriikii ari'amanii dhufan. Abbaa manaa fi haadha manaa Pheesqilaa fi Aqiilaa jedhaman. Biyya Roomaati. Mootummaan Roomaa Yihuudoonni nu keessaa ba'aa gaafa jedhu jarri kun achii baqatanii dhufaniitu magaalaa Efesoon keessa jiraachaa turanii yeroo jiraatan kana manuma isaaniitti gooftaa waaqessuu jalqaban jechuudha. Aqiilaa Pheesqilaa. Akka tasaa Phaawulos gara sana gaafa dhaqu jara kanaa wajjin wal baran. Hojiin isaanii lamaanuu dunkaana hodhuu waan ta'eef hojii irratti wal baran jechuudha. Phaawulos dunkaana hodhaa wangeela lallaba. Jarri kunis dunkaana hodhuu waaqayyo waaqeffatu turan. Gaafa Phaawulosin argatan gammadan jechuudha. Amantii kan jedhamu biyya sana keessa jiru yeroo sana ganaa siniin kaasa waaqa tolfamaa hedduu waaqeffatti waldaan Efesoon, biyyi Efesoon, magaalaan Efesoon kan jalqaba dhaqee hundeesse garuu abbaa manaa fi haadha manoota kana lamaani. Ergasii Phaawulos dhaqee isaanitti dabalame takka isaan bira taa'ee dhiisee adeeme. Egaa jaroonni kun namoota muraasatti dhugaa ba'aniiru. Pheesqilaa fi Aqiilaan. Apholos Aleksaandiriyaa Ijiptitti kan dhalate gaafa gara Efesoon dhufu sirriitti lallaban immoo. Wangeela sirriitti lallabaedha. Guutamee sirriitti lallaba sagalee waaqayyo Apholos. Apholoo jechuun waaqa tolfamaa warra Giriikiiti. Maqaan isaa Apholoon kuni baakgiraawundiin isaa warra waaqa tolfamaa waaqessatan keessaa dhufe jechuudha. Kanaaf maqaa sana baasaniif akka maqaan machiisa. Apholos kuni hafuura qulqulluu hin qabu garuu lallaba. Egaa yeroo sana Efesoon keessatti amantoonni nama 12 ta'aniiru. Pheesqilaa fi Aqiilaa faana nama 12 ta'aniiru. Apholos kuni lallaba. Hojii ergamoota boqonnaa 18:24-28 yoo ilaaltani Apholos hin lallaba. Jarri 12. Torbee dhufu suma lallaba jarri 12. Isa taane suma lallaba jarri 12. Namuma 12tti tajaajilan ni jedhe Apholos. Hafuura qulqulluutu jiru sarara. Cuuphaa Yohaannis cuuphame waame seera Musee barate isuma lallaba jedhe. Ennaan yeroo baay'ee tureetu
Phaawulos Efesoonin daawwachuu dhaqe. Efesoonin ilaaluu gaafa dhaqu waldaa isaaniitti gore. Namoota 12 Aphiloos 2 Phirisqilaanfaa jiru. Phaawulos jarri 12 maali jarri kun maal baay'achuu dadhaban? Maaliif baay'achuu dadhaban? Maaliif 12 hafan jedheetu gaaffii isa keessa galee tokkee hafuura qulqulluu fudhataniitu jedhee. Nuyi hafuura qulqulluu yoo hin beeknudhaan. Hafuura qulqulluu yoo hin dhageenye nuti jedha. Maaliin lallabdure? Waan Phaawulos waan Aphiloos jedhe sana dhageenye cuuphaa Yohaannis cuuphamne malee nuti hin beeknu. Akkas taanaan rakkinni jira. Hafuura qulqulluu malee baay'achuu hin dandeessani. Hafuura qulqulluu malee ija godhachuu hin dandeessani. Hafuura qulqulluu malee riivaayivaaliin magaalaa kana keessatti ka'uu hin danda'u. Kanaaf amma hafuura qulqulluudhaan guutamuu qabdu jedhee. Namoota 12 sanarraa irra kaa'ee Phaawulos gaafa hafuura qulqulluu kadhatu hundi isaanii dibamanidha. Gangalachuu jalqaban hundi isaanii. Awwaara keessa gangalachuu, afaan haaraa haasa'u, raajii dubbachuu jalqaban. Hafuurri qulqulluun hunda isaanii keessaa akka biddaa boba'e. Obboleessa koo hafuura qulqulluu malee loluu hin dandeessu. Hafuura qulqulluu malee baay'achuu hin dandeessu. Hafuura qulqulluu malee milkaa'uun hin jiru. Hafuura qulqulluu malee galma ga'uun hin jiru. Hafuura qulqulluu malee baay'achuun hin jiru. Firii ta'uun hin jiru. Hafuura qulqulluudhaan malee. Hafuurri qulqulluun si barbaachisa. Hafuurri Yesuus si barbaachisa. Hafuurri qulqulluun si barbaachisa. Hojii kee milkeessa, tajaajila kee milkeessa, biizinasii kee milkeessa, karaa kee milkeessa, sammuu kee bana hafuura qulqulluun. Hafuurri qulqulluun karaa sii bana. Hafuurri qulqulluun Oromoota harka keetti laata. Hafuura qulqulluu malee hin danda'amu. Kana Aphiloos irraa baranna. Hafuura qulqulluu malee hin danda'amu. Egaa Phaawulos jara kana bira bubbule egaa. Gara waggaa 3 achi taa'e Efesoon keessa. Jara kana barsiise. Amma baay'achuutti ka'anii torbee isaatti namoonni dachaanii dhufuutti ka'an akka Luqaas nu gabaasetti namoonni baay'een dhufuutti ka'anii hafuurri qulqulluun gaafa dhufu hundumtuu karaa ba'e Yesuusin lallabuu ta'e hundumtuu karaa ba'e Yesuusin dhugaa ba'uutti ka'e Aqiilaan Faaphiriit hundumtuu namoota harkisanii fidanii waldaatti guutanii namoonni waldaa guutan namoonni mana guutuutti ka'an namoonni baay'een magaalichaa gara Phaawulos fa'aa dhufuutti ka'an. Na dhaggeeffadhu gaa. Hafuurri qulqulluun humnaan gaafa hojjechuutti ka'u seexanni lolabane. Phaawulos irratti lolabane. Amantoota irratti lolabane. Akkuma Yesuus Kiristoos Phaawulosin dibee kaafate sana. Akkuma Yesuus Phaawulosin dibee kaafate sana. Seexanni nama tokko dibee kaafate. Nama maqaan isaa Demeexiroos jedhama. Demeexiroos immoo seexanaan dibamee mana qulqullummaa isaanii keessa hojjeta. Mana qulqullummaa waaqa tolfamaa yeroo sana Artemiis Diyaanaa jedhamtu ishee kana gara fuulduraatti itti dhufa. Artemiis Diyaanaa kan jedhamtu keessa namichi kun sibiila baqsaadha. Demeexiroos sibiila baqsaa hin tottoshaa hin sisirreessaa qalama dibaa mana qulqullummaa sana bareechee birrii argatedha. Hojiin isaas sibiila baqsuudha waan ta'eef. Mana qulqullummaa sanarraa birrii baay'ee argata. Manni qulqullummaattiin akka addunyaatti beekamtuudha Artemis Diyaanaan yeroo sana. Kanaaf Demeexiroos immoo tajaajilaa isaaniiti. Tajaajilaa seexanaa isa gaarii, tajaajilaa seexanaa isa dibamaadha Demeexiroos. Phaawulos immoo tajaajilaa Yesuus Kiristoos isa dibamaa, tajaajilaa Yesuus Kiristoos isa bayeessa turen. Galanni Waaqayyoof ta'u. Kanaaf Demeexiroos Phaawulosin mormachuudha gara deemti. Eelaa namichi kun mandara keenya raasaa jira. Mandara keenya balleessaa jira. Jeetu namoota irratti kaasa Demeexiroos. Namni tokko akka barreessate ka'e. Magaalaa Efesoon keessatti Yesuus Kiristoosiif seexanni foon uffatanii wal lolaa turanii jedhe. Yesuus Phaawulos keessaan dhufee foon uffatee seexanni Demeexiroos keessaan dhufee foon uffatee wal lolaa turan jedhe lafarratti fooni. Gumadha. Baay'ee nama amaadha Demeexiroos. Wangeela faalleessa bakka. Diina wangeelaati. Diina nama Waaqayyoo ture. Phaawulos immoo tokko nama gadi hin jenne guutamaadha bakka hafuura qulqulluudhaan guutamaadha. Sagalee Waaqayyootiin guutamaadha. Tokko sodaa tokko malee magaalaa sana keessatti wangeela lallaba. Galanni Waaqayyoof ta'u. Kanaaf namoota baay'ee magaalaa sanaatii dachaase. Gara waaqa dhugaatti dachaase.
Gara waaqa sirriitti dachaase Phaawulos. Garanni gaafanni kana godhu Demetrios waan sadii dubbate kana isinitti mashee. Waan sadii dubbate. Edda namichi kun magaalaa kana galee. Edda Phaawulos magaalaa kana dhufeeti. Akkede. Ulfinni waaqatti, ulfinni Arxemis gadi bu'e jedhe. Edda Phaawulos magaalaa keenya galee, edda inni wangeela kana fudhatee dhufee, ulfinni waaqa keenyaa gadi bu'e jedhe. Waa warga keessa qabi maaloo. Ulfinni waaqa tolfamaa lafate jirtutti, ulfinni qaaluu lafate jirtutti, ulfinni mana xoonqaa irra jiru maqaa Yesuusiin gada bu'u irraa kaasee. Sababa keedhaaf, sababa miilli kee dibameef, sababa arrabni kee dibameef, ulfinni waaqa tolfamaarraa haa ka'u. Waaqa tolfamaarraa ulfinni ka'e. Waaqni dhugaan hin mul'ate, Yesuus hin mul'ate, achi keessatti hafuurri qulqulluun mul'ate, waaqi Diyaanaan, waaqi Arxemis ulfina isheetu gadi bu'e. Namoonni ishee ulfeessuu didanii, akka kaleessa sagaduuf didanii, namoonni ati waaqa miti jedhani. Phaawulos fuuldura ishee dhaabatee kun waaqa miti, kun fakkii namaati malee jedha. Demetrios fakkii dubartii harma qullaa dhaabattuudha. Phaawulos achi dhaqeetu kun waaqa miti, kun namaa kennuu dandeessu. Maseenaaf dhalalaatti jedhanii amanu turan. Maseenaaf dhala kan laatu waaqayyoodha. Kun waaqa miti, kottaa waaqa dhugaa isinitti agarsiisaa jedha sodaa tokko malee. Kanaaf ulfinni waaqittii gadi bu'e. Ulfina kaasanii waaqittii irraa simboorraa fuudhanii waaqa keenya, waaqa jiraataa Yesuus Kiristoos duwwaatu ulfina qabada. Demetrios ulfina waaqa keenyaa gadi buuse namni. Waaw! Lafati jirtutti waaqi tolfaan ulfina argate. Mana kee biratti, mandara kee keessatti, mana barumsaa keetti, magaalaatti jiraattu keessatti ulfinni waaqa tolfamaa sababa keetiif irraa haa ka'u. Lafa pheenxeen jiru ulfina waaqa tolfamaatti irraa ka'a. Waaqi tolfamaan ulfina dhabdee lafa pheenxeen sirriin jiru. Hojii ishee hojjechuu dadhabdi. Namoonni akka durii mana qaalluu sodaataan jiran. Sagadaan jiran. Amma ulfina hin qabu. Kan ulfina qabu mana waaqayyooti. Mandara keenya keessatti. Kan ulfina qabu har'a inni kaleessaaf inni irraa tokko miti. Ilaalate. Manni kaleessa ulfina qabu. Manni kaleessa sodaatamu. Amantaan kaleessa sodaatamu irra jiru. Ulfina hin qaban irra. Waaqayyo ulfina irraa kaase. Ulfina irraa kaase waaqayyo. Seera lakkoofsaa boqonnaa 14 irratti akka se'e Kaaleeb. Gaaddonni namni 10. Gaaddonni 10 dhaqanii Kana'aaniin gaadanii dhufanii akkeedhan. Kana'aaniin gaadanii dhufanii. Nuti hin dandeenyu. Isaan deddeeroodha. Humna qabeeyyiidha. Ijoollee anaa qotaa achitti agarree. Ni fileemota agarree. Isaan baay'ee deddeeroodha. Nu isaan biratti kuruphisa fakkaanna. Kana'aaniin dhaaluu hin dandeenyu gaafa isaan jedhan. Kaaleeb achi keekkeedhe. Isin hin sodaatina malee. Isin waaqayyootti amanaa duwwaa malee. Eeyyee siriidha dhedheerattani. Eeyyee siriidha jajjaboodha. Dhedheeroodha. Garuu jedhee waaqayyoo jedhee gaaddidduu irraa kaaseeraa jedhe. Isaan gaaddidduu hin qaban. Waaqni kee mana waaqa tolfamaarraa gaaddidduu kaasa. Ulfina kaasa. Ulfina irraa kaase waaqayyo. Magaalaa Efesoon irraa Phaawulos gaafa dhaqu ulfinatti irraa ka'e. Lammaffaa irratti akkasii Demetrios. Namoonni nurkaa yaa'aniidha. Namoota nurkaa yaa'an. Mana keenya keessaa yaa'an. Mana waaqa tolfamaatii namoonni yaa'anii waldaatti nammani. Namichi kun namoota nurkaa yaasee. Namoota nurkaa yaasee fixeedha. Waaw! Mana waaqa tolfamaatii namoota yaase Phaawulos. Mana Arxemiisii dhaqee namoota gadi yaase. Gara waldaatti dabale, gara Kiristoositti dabale, gara mootummaa waaqaatti dabale. Mandara seexanaa diige dhaqee, iddoon galamne galee dhaqee, daangaan sarbamne sarbe dhaqee, daangaan lixame lixee dhaqee. Maqaa Yesuusiin daangaan lixamne irraa kaasee lixee. Miilli kee daangaan lixamne haliitu irraa kaasee. Daangaan lixamne keessa, daangaa dukkanaa keessa, daangaa seexanaa keessa galee dhaloota mana qulqullummaa seexanaatii gadi yaase. Dhaloota mana seexanaati, dhaloota waaqa tolfamaa jalaa gadi yaase Phaawulos. Ayyaanni kun siif haa kennamu. Dibanni kun siif haa kennamu. Edda namichi kun dhufee namni nurkaa yaa'e. Namni keenya hin xinnaatee waldaatti namni dhiise. Waaqni keenya isa sirriin isa kana dhabe. Maal nu wadi kun? Nama kun
Fakkii namaati jedhan namoonni. Fakkii ittiin sagadin. Fakkii ittiin sagadin. Fakkii waasii hin godhu. Waaqni keenya Yesuus Kiristoos. Waaqni keenya tokko. Waaqni keenya jabaadha. Ulfina waaqa tolfamaarraa kaaseen. Haleluuyaa. Sadaffaa akka sedii Artemis hojii ergamootaa boqonnaa 19 keessatti balballi hojii nutti cufameedha. Balbala hojii keenyaatu cufameedha. Namichi mana waaqa tolfamaa hojjeta. Mana waaqa tolfamaa keessa sirreessa. Gaafa namoonni achi yaa'an, gaafa manettiin ulfina dhabdu, gaafa namoonni waldaatti yaa'anii namman, gaafa Phaawulos namoota achi yaasee fixe sana balbala hojii nutti cufameedha. Balballi hojii xonqaa itti cufamu. Balballi hojii tooshitoota itti cufamu. Balballi hojii har'aa kaasee mandara keetii, magaalaa kee keessaa, ollaa keetii. Balballi hojii mandara moortuutti, xibaartuutti, xonqaayi tooshitootatti haa cufamu irraa kaasu. Mandara hojii, balbala hojii irratti cufe. Dhaggeeffadhu. Ila fakkeenya tokkoon sii kenna. Nama tokkotu maqaa kee qabatanii naa maraachi sireetti naa galchi naa takaali jedhee dhaqee birrii 100,000 xonqaayiitiif kenna. Footoo kee maqaa kee geeffate. Xonqaayiin maqaa kee irratti footoo kee irratti hojjeta. Birrii 100,000 fudhate. Ati immoo Yesuus Kiristoosiif dhuftee iddoo aarsaa kee irra haalelluuyaa jettee faarfachaa oltee galta. Sireetti galaa bor du'aa hin maraataa jedhee si eega namichi hojjechiifate. Ji'a tokko si eegaa, ji'a lama si eegaa, ati hin duutu. Ati maqaa Yesuus keessa dhokatteetta, dhiiga Yesuusiin shaffanamteetta waan ta'eef. Xonqolaan isaanis irratti hin hojjetusi. Namichi kun birriin isaa bilaasha waan badeef gara xonqaayii deebi'ee dhaqa. Akkasidha dhaqe. Namni ani footoo isaa sitti kenne, namni ani maqaa isaa sitti fidee ammayyuu fayyaadha. Ammayyuu hin tajaajila. Ammayyuu iddoo aarsaarra jira. Ammayyuu innoo Yesuus jedhaa deema faarfachaa deema. Atoo naan maraachine, atoo naan sireetti naan gashine, atoo takaalle, atoo naan jeefne. Birrii koo bilaasha nyaattee hafta naa fedhi birrii koodhaan. Otoo hin jaallatiin xonqaayiin birrii sana deebisa jechuudha. Waaw! Dhaqee namichi immoo akkeedha. Xonqaayiin gatii hin qabdu. Waaqni warra pheenxee sirriidha jechuu jalqaba jechuudha. Waaqni isaanii dhugaadha. Hansaanii dhaqna kottaa jechuu jalqaba. Namootatti dhugaa ba'uu jalqaba. Ofiisaas hin dhufa. Gara isa caaluu dhufa. Argitee balballi hojii xonqaayitti cufama jechuudha. Balballi hojii tooshituutti cufama jechuudha. Phaawulos balbala hojii isaaniitti cufaa ture. Dhaqee sobanii gaafa isaan birrii namarraa nyaatanii waaqni keenya kana dhala sii laannaa akkasii goona gaafa isaan jedhan Phaawulos noo. Waaqni keenya kan biraadha. Innis Yesuus Kiristoos jedhama. Inni fayyisaadha. Inni tola si fayyisaa. Kottu tola si fayyisaadha. Yesuus tola fayyisaadha. Isaan immoo birriidhaan hidhu. Ajjeesuu beeku, hidhuu beeku, takaaluu beeku malee hiikuun beekan jirre. Yesuus fayyisuu beeka. Yesuus hidhaa miti ni hiika malee. Yesuus hin fayyisa malee. Ajjeesaa miti, maraachaa miti Yesuus. Maraatuu fayyisa malee. Phaawulos balbala hojii xonqaayitti cufaa ture. Maqaa Yesuusiin kadhannaan kee, lallabni kee, jireenyi kee har'aa kaasee maqaa gooftaa Yesuusis irratti hin dubbadha. Balbala hojii namoota baay'ee irratti cufu. Balbala hojii namoota baay'ee irratti, xonqaawota baay'ee irratti balbala hojii cufu tajaajilli kee, jireenyi kee, manni kee, deemsi kee balbala hojii toshituu irratti haa cufu irraa kaasee. Balbala hojii nama meeqatti cufnee jirra? Haalleluuyaa. Nama meeqatti balbala hojii cufne? Nama meeqatti balbala hojii cufnee jirra? Qaalluu meeqatti balbala hojii cufne? Xonqaayii meeqatti balbala hojii cufne? Wangeela keenyaan haalleluuyaa. Lola hafuura lolta taanaan balbala hojii ganaa cufta namoota baay'ee irratti. Ganaa namoota baay'ee harka qullaa isaan dhaabdee gara Yesuusitti fidda. Sobdoota harka qullaa dhaabdee namoota baay'ee ganaa gara Yesuusitti dachaafna. Balbala hojii irratti cufnee xonqaa irratti. Phaawulos balbala hojii irratti cufaa ture. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kutaa tokkoffaa lola hafuuraa asumarratti hin dhaabaa. Mee Waaqayyo akkasii gargaaruuf musii galadhu. Yaa Waaqayyo galanni siif haa ta'u. Nama lolamaa jiru kana, nama falmii keessa jiru kana, nama seexan irratti duulaa jiru kana maqaa Yesuusiin ati harkaa baasi. Maqaa Yesuusiin ati isa gargaari. Maqaa Yesuusiin isa gargaari.
ayyaanni keessa gargaaru, dibanni keessa gargaaru, harki keessa gargaaru. Nama kana qabii gaara keetti baasi. Nama kana qabii mo'icha kenneefi maqaa gooftaa Yesuusiin. Eebbifami. Barumsi kun yoo sitti toleera ta'e immoo namoota kan biroodhaaf sheer godhi. Lola keessa kan jiran bilisa akka ba'an isaan gargaari. Shalom. Shalom. Nagaan siiftu.